namichi immoo foolisiidha. Sakkii isaa kana ofirraa baase jilgeeffadhaa jedhe. Achi booda lamaan isaanii lama garafee dafaa achi booda sagalee ol fudhatanii iyyan jechuudha. Achi haati fooqii irraa fiigaa ufte. Nan maal taate maaliif rukuttaa jedhe. Innan viidiyoo sanatti qabee jechuudha. Viidiyoo sanatti agarsiise haati. Haati kun jira miti kan marqaa ittiin marqanii asiidaa kana guddaa kana jira. Kushiina galtee fidattee asiinas ufte jechuudha. Ani yommaa sana anaatiin waan na ajjeesuuf uftu jedheen akkas barrii jala dhoka'ee jechuudha. Jennaan achi booda himaa hin himtu jettee isheen gatiitti masaanii sanarra kana waanni sanaatiin rukutte jechuudha. Muka sanaatiin achi godhuugaa jirtu sinitti himna nu rukutiin ajaanii baay'ee tokko iyyan nuti hin hinaafne baay'ee tokko ishee jaallattu ishee uffata bittuu isheef kana gootu nutu rifeensa keellee nutu otoo mana haruudhii walitti qabee qalamee itti dibee achi keessa buuse bunallee nutu jesii ishee jala deebi'ee akka ishee jibbitaniif akka isheetiin mana kana keessaa baaftaniif jenne nutu saamunaa itti naqee ummatu kana godhe malee isheen humaayyuu hin goone jedhanii jechuudha. Yommuu sana namtichillee hangaree barreebanii yuunifoormii isaaniillee irraatii hin qayyarre uffata isaanis bilbila isaanis hin fuune yommuu sana manaatii baasanii bakka dirree xiyyaaraa isaan geessanii isaan biyya isaaniitti galanii uffanni hundumti isaanii immoo abbaan manaa shinii caccabsee bahee sufee dhiifama guddaa nuu go'ee isaantu kana go'ee isaantu akkana jedhee natti mija'anii hundum isaaniiyyuu dhiifama na gaafatanii achi boodaanis beekaa naannoo ji'a lama moo sadii hojjedhee anis biyya kootti galee kanaan tuturee isiniin jedhamu dayyonnoo nani mudatame biyya Arabaatti. Sarraafii wajjin jiraachuun baay'ee ulfaata. Isa haasoftu salphaadha haasaansa. Garuu keessa darbuunsaa baay'ee ulfaataadha. Baay'ee hamoodha sii galee. Inna hammeenya biyya anis na quunnameera waan akkasii. Galee waan akkasii karuma Filipiinii na quunnameera. Waaqayyo baguma sarraafinyaa malee na hojjechiise jedhee yaadaan. Baay'ee ijoolluma Itoophiyaa keenya ijoollee malammii miti ani nuti erguma biyya Dubaayii kanaa sufee ani mana haadhaatiin hojjedha isheen mana intalaatii hojjetti intaluma Itoophiyaa Amaaraadha jechuudha. Yeroo jimaata na fudhatanii mana isaanii haku. Ani immoo amala koo keessaa tokko beekaa gaafa mana namaa haku siikii kaafaa hojjettee fudhattee akka uffaana jechuudha. Utuma isaan namni nan ajajiini ufuma kiyya ofiin beekee hojjedha jechuudha. Gaafa mana nama sanaa hakullee waanuma babbareedaa yommaa isaan walitti qabamanii taa'anii waa hojjettee kennuutu natti tola jechuudha. Akka carraa ta'ee guyyaansa guyyaa Ramaadaaniidha. Wanta kiyaarii kana timaatimii kana irratti dizaayinii babbaasanii kukkutanii nyaata irra keessa goggoantu jira beekte. Yommaa soommanaadha. Soommanni hiikamuufidha. Ani sa'aatii hirriba kiyyarraa yuutuubii irra galee akkaataatti timaatimii kana qirsii itti baasanii hundumaa qixeeffadhee tellaajaa keessa bushadheetiin erga nyaanni dardarame yaani bareecha jechuudha gaafa nyaata hojjetti waan argee kana irratti nyaatullee isaaniillee baay'ee kanatti gammadu waan akkasii kana baay'ee jaalladha. Irra nan naqatee intaluma Itoophiyaawii keenyadha jechuudha lammummaa keenya. Achi booda asirii sa'aatiin addanii ga'eera. Asirii kanaan otoo tellaajaa keessaa hin baasiin hin dagaddeera. Attee manna gootii na jala deebitee isa ani dizaayinii irratti babaafadheeru irraa fufuutee isbaalaa masaalonii keessa jirutti achi na jala tarteetti jechuudha Itoophiyaawii makeen. Achi booda addaniin bahee jedhe gaafan tellaajaa banu asiriin hin jiru. Dafee fiigee asirii sana fuudheen waan bariirra kaa'uu naqe. Gaafa waan bariirra kaa'uu hin jiru nyaanni ani dizaayinii irratti hojjette jechuudha. Eessaa arge maaltu fu'ate hin beeku asin isheellee deebi'ee hin gaafadde. Maayiniin dizaayinii irratti hojjetadhee hin jiruun jeeni naannoon beekumna garreena jette jechuudha. Achi booda qeen haa waanuma jaartii isheetti hime jechuudha. Naannoo nyaata akkana hojjetee hin jiruun jee. Eda kaameraan irra keessa jira. Erga nyaanni humee nyaatamee booda kaameraa sana bantee gaafa ilaaltu akkanatti shurraaba ishee jalatti qabdee bakka isbaalaa bakka shintibeetitti achi tarteetti jechuudha. Anaanillee na yaamte natti agarsiiste jechuudha. Lakinoo isheetu akkana goote jette isheellee yaamte maaliif akkana goote jette. Beekaa yommuu isheen as jirtu natti hin tolu beekaa isheetiin jaallattu akka isheetti hojjettu akka ishee kana godhi maafate akka ishee kanan taatu naan jettu sababuma kana inni naafee jette jechuudha mucayyoon sunillee. Beekaa baay'ee matu kun ajaa'ibeso
Teessuma kan akka qophaa hojjetanii faallee hin jiru jechuudha mana biyya Arabaa keessatti. Sirriidha dhugaa rabbi sirriidha. Kan akka qophaa hojjechuu sammuun kee aara galfatuu hin jiru. Nama wajjin hojjechuun mataa dhukkubsachuudha, lolluudha, madaamee hojii wal lolluudha isaatii iddoo farmuutu. Mana kana gaafa galee yaa Waaqayyo mana sirraatti hin jirtu akka hin argine jedhee. Mana kana Waaqayyoon kadhadhee galee Waaqas na gargaare. Garuu bareedaadha iddoon jiru kun Waaqaaf galata. Hojiinis hin baay'atu. Niitiin kos mana nama gaariidha. Araba miti faranjii jedhamti malee amalli ishee amala faranjii qabdi. Baay'ee nama gaariidha. Waan hundumaa keessa mana bareedaa si ka'ee sammuu kee raagu hojiin sitti haa baay'atu nama si ciicciquun qabaattu taanaan bareedaadha. Sirriidha. Malee manni gaariidha Waaqaaf galatu waan gadhummaa hagas mara hin qabu manni isaa. Bareeda. Jabaattu hojjetadhu inshaallah sila biyya keenya keessa gallee biyya keenya keessatti. Waa uummanni dalagana yoo jenne waan hundumtiyyuu jireenyi qaalii nuu taate. Sirriidha. Uummata hawwiitti fooloo ergadha warri hawwii irraatii fooloo hin qabne foolootti ergadha akaati. Yeroo hunda barumsa isheerraa fudhattu namoota mudannoo achitti akkaataan itti heerumanii mudannoo mudatamanii mudannoo biyya Arabaa waa hedduu mana ishee yeroo hunda jechuudha mana ishee waan jiruufu namoonni as jirtan hundi keessanuu hawwiitti fooloo godhadha. Maatii ta'a warri mudannoo qabdan kottaa fi mudannoo dhaggeeffadha warri hin qabne kottaa dhaggeeffadha warri qabdan immoo kottaa nutti hima manni keenya mana mudannoo taa'inaani gastii immoo sinatti arginaanas sii banne malee badaa gastii irra nama gashu beekta. Yaa bareedaadha maaliif geemii kanallee nuti warra geemirraa ababaa ol darbadhaa jedhu miti. Hin darbatiin as jala ababaa akaa'u gootaa miti. Ababaa hin darbatiin ababaa siin barbaadamu achuma haqaatii warri mudannoo qabdan mudannoo keessanii dhoksina maaliif namni isinirraa barata namni tokko isinirraa baratee sirrata jechuudha yookaan immoo beekaa barumsa fudhata sila kana warri mudannoo jaalalaas qabdan mudannoo biyya Arabaas qabdan haqaaman hawwiitti jechuudha yoommaa firii keessan taatanii dubbadhaa maaliif isinirraa baranna waan ta'eef jechuudha. Sirriidha. Maleesii ta'eera kama Dubaay. Dubaay anaaf naa ta'eera Dubaay darbii. Jaalallee minaamin hin qabanne Dubaay. Dhiirri baay'eedha jira dhiirri achi keessa. Hin qabanne Fedhii hin qabdu. Hin qabu qabachuuf. Baay'isee wayya hawwii beektaa waraabessi biyya abbaa ofii namaa nyaatu jaanii. Ijoollummaa kiyyaan na jaallatutu jira. Ammayyuu. Ijoollummaa makiyyarraa kaasee yaani mucaa safara keenyaati. Ani of hin beeku jechuudha. Yooma sana ani xiqqoodha kutaa 2 moo 3 baradha. Inni gara maatii koo waan dhufuufu na jaallata. Baay'ee kana na jaallata. Ani biyya Arabaa deemuufin ka'ee mucaan kutaatu hanga kutaa 7tti baradheera. Hiriyyaan isaa tokko kilaasii kiyya jira. Akka ishee jaalladhu itti naa himii jedheetu mucaa sanatti himate. Mucaan sun immoo lakkii ani nan sodaadhaa itti hin himuu jedheetu na ookse jechuudha. So ani biyya Arabaa deemuufin gara Finfinnee deeme jechuudha. Achi intalli adaadaa isaatii isheen immoo afaan barattee biizaa eeggachaa jirti. Wal agarree idduma tokko siree tokko irra rafnaa halkanii isheef daawwala jechuudha. Ani hin rafnee wal bukkee rafna. Isheen bilbila qabdani bilbila hin qabu yoommaa sanatti bilbila haasofti jechuudha. So hin rafnee garuu isheen akka rafeerutti na beekti. Maaloo itti naa himi akkan ishee jaalladhu otoo isheen biyya Arabaa hin deemiin. Gizee booda birrii koof na jaallatee jetti adaraanii ijoollummaa masheerraa kaaseen ishee jaalladhaa jeetu isheetti hima. Isheen immoo lakkii ani ni sodaadhaa jetti. Ani garuu gurraan hin dhagaa waan isaan jaanii odeessan jechuudha. Achi beekaa otuma akkana jiru inni ani agayeera garuu inni afaanii baasee natti hin himanne Suudii deeme. Suudii sana naannoo waggaa 4 taa'ee biyya hin gale. Inni hangasumayyuu waggaa 4 sanayyuu taa'ee mana eegee. Achi biyya galee maatii kiyya waraqaa ergate. Maatiin gollee baay'ee mucaa sana baay'ee kana jaallatu hin dide jechuudha. Ammoo si'a lammaffaa ergatee nan dide biyya Dubaayii dhufee jechuudha. Otuma inni waraqaa ergatu biyya Dubaayii dhufee nan dide achi booda Dubaayii waggaa 4 taa'ee hin galee jechuudha. Ammus biyya galee waraqaa ergate.
waggaa afur isan taa'ee galee walumaa gala akka wagguma 8 haa jennu biyya araba Dubaay waggaa afur Suudii waggaa afur waggaa 8 waraqaa ergatee hin didee baay'ee abbaatii yaa lubbuu isaa hamaaru abbaan tiyyatee ani nama hamasii fi yaa'iin waan hin jedhu namni kun nama si jaallatudha adaraa kee jee baay'ee tokko yommuu waraqaan sun ergamu waan hin ajechaa ture garuu ani hin barbaadu hin bijeetii hin dide jechuudha. Maaliif? Mucaan suni Maalsi godhu? waggaa 15 jechuudha. Sitti maaliif akka deemu waggaa 15 erga inni na jaallate waggaa 15. Guyyaa tokko isa namni si jaallate minaan bilbila waliyyuu hin beeknu amma kana bilbila waliyyuu hin qabu. Gaafuma naani biyya galee waraqaa argachuudhaan kanaaf guyyaa tokko bilbila ta'ee daawwalee qo'e. Telefoonii gurrarraa qabdi garuu gurra qo'ate. Si ufanne? Okay. Achi Kushinaatti gadi buuna. Kushinaatti gadi buuna. Si erguun jedhee ufumati yagaa hadde. Birrii keetii mataa keetti baatadhu gabaa jaree keessa naanna'e yaani birrii keef si jaalladhe yaani ijoollummaa makeerra gaafa kutaa lamaa barattuu kaaseen si jaalladhe ati yoo akkaawwantii keenatti ergi birrii siifin ergaa naan jee birrii barbaadda yoo ta'e naan jee jechuudha. Ani jaalala qofa sirraa barbaada eenyummaa kee maalummaa kee si lambeekuuf si jaalladhe naan jee mucaan sun baay'ee kun waggaa 15 jechuudha kan inni na eegaa jiru jechuudha. Dubara tokko otoo hin jaallatiin otoo waa tokko hin jedhin waggaa 15 otoo guyyaa tokko waa'ee birrii nan gaafati waggaa 15 na eegee jira jechuudha. Hanga isheen heerumte abbaa manaa godhattutti dubartii gara biraa yoon ol jee ilaale jedhee kakaa kanan jaamne kakateera jechuudha. So sababiin ani waan hin jenneef tokkoffaa irratti beeka heeruma kana baay'ee hin sodaadha. Baay'ee heeruma hin sodaadha dhugaa dubbatuuf heeruma baay'ee sodaadha. Itti aansuun immoo beeka mucaan suni baay'ee otoo agartanii dhugaa faranjii fakkaata. Baay'ee kana bareeda. Indoom shamarri hanga si jaalladha jettee gaaffii jaalalaa iyyeessitti ufitti ani ijaan argeera jechuudha. Mucaan baay'ee tokko bareeda. Nama namaaf yaadu. Nama beeka nama bineensa wajjin jiraatudha. Amala gaarii qaba. Garuu waan irratti xiqqoo hawwina isaa deebitu irratti daawwalama.